Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Oduu guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu wajjin kan isinii wajjin turu ana Bonnoo Waabeekooti. Dursa hangafoota oduu. Loltoonni naannoo Tigraay riqicha gara Maqalee geessu guutummaatti kuffisaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan waraanni Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF'if amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffamu karaa nagaan akka furamuuf waamicha dhiyeessan. Loltoonni Itoophiyaa gara Sudaan baqatan irra caalaan daa'immanii fi haadholii ta'uu isaanii UNHCR beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo ganama har'aa aleellaa waraana mootummaa irratti raawwate. Kunneen oduu hangafootaa turanii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa garee waraana mootummaa irratti fudhachuun isaa himame. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda Daaloo jedhamutti guyyaa har'aa ganama sa'aatii 4 irratti kaabinoota waraanaan makamtee adeemtu irratti tarkaanfii haleellaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhateen konkolaataan ambulaansii lukkulee waraana mootummaa fi kaabinoota mootummaa baattee imalaa turte tokko guutummaatti barbadaa'uun ishee beekame. Kaabinoonni mootummaa maafiyaa Abiyyi leellisan uummata godinaalee lixaa fi kibbaa erga waggaa 3 as dararaa jiraachuun isaaniis ni beekama. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan waraanni Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF'if amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffamaa jiru karaa nagaan akka furamuuf waamicha dhiyeessan. Bal'ina oduu kanaaf Caalii Guddataa akka armaan gadiitti dhiyeesseera. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan waraanni Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffamu karaa nagaan akka furamu waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Pirezidaantii Uhuru Keeniyaataa masaraa isaaniitti jiila ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonniiniin dursamu simachuun yeroo marii gaggeessan ture kana kan dubbatanii. Pirezidaantii Uhuru walitti bu'iinsa biyyattii keessatti uumame kana karaa nagaatiin fala barbaaduun muddama uumame goolabuu akka qaban waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Itoophiyaa fi Keeniyaan nagaa fi tasgabbiin naannicha walitti hidhuun qooda qabaachaa akka turan eeruun lola kanatti humna guutuun akka hin seenne akeekkachiisanii. Uhuruun lolli mootummaa federaalaa fi TPLF gaggeessaa jiran kun gumaacha lammiilee Itoophiyaa guddina biyyattii keessatti qaban laaffisa kanaafuu lola qabbaneessaa jedhanii waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Pirezidaantii Uhuru Keeniyaataan gartuun lachuu gargaarsa namummaaf dursa kennuun gargaarsi akka hawaasa naannoo qaqqabuuf daandii hundayyuu banaa akka godhan waamicha isaanii dhiyeessanii. Pirezidaantii Uhuruun dhaamsa kana kan dabarsan wixata galgala wayita jiila Itoophiyaa waliin masaraa isaaniitti mari'atan irratti ture. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gara magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti qajeelaa akka jiru ibsame. Odeeffannoon mootummaa irraa argame akka agarsiisutti yeroo ammaa raayyaan ittisa biyyaa gara Maqalee qajeelaa osoo jiru karaatti humnoonni TPLF gama hundaan riqichoota 4 daandii gara Maqalee geessurra jiran guutummaatti jigsaniiru jedheera. Giddugalli odeeffannoo labsii muddamaa odeeffannoo gama mootummaa federaalaan bahu akka himetti bakkeewwan ba'aa fi lixaatti raayyaan ittisa biyyaa injifannoo murteessaa galmeesseera. Sababa kanaanis raayyaan gama bahaan Carcar, Guddooftuu fi Mohaamii dabalatee bakkeewwan humni isaanii guutummaatti to'achuun gara Maqalee qajeelaa akka jiru ta'uu isaa ibseera. Sababa kanaanis raayyaan gama bahaan Carcar, Guddooftuu fi Mohaamii dabalatee bakkeewwan humni isaanii guutummaatti to'achuun gara Maqalee qajeelaa jiru ta'uu isaa ibseera. Dabalataan gama lixaa Adina Biridii fi Adideeroo da'oo ciccimaa turan jigsuun shiree to'annoo jala oolchuun karaa Aksum imala akka jirus beeksise. Pirezidaantiin naannichaa Dr. Dabratsoon Gabre Milkaa'elis raayyaan ittisa biyyaa shiree fi raayyaa to'achuu isaa miidiyaa DW irratti ibsa kennaniin mirkaneessaniiru. Dabaluunis milkaa'inni isaanii kan yerooti bakka deemnu hundatti ni injifanna jechuun dubbatan. Giddugalli odeeffannoo dabalataa magaalli shiree raayyaan to'atamuu ibsuun daandiin asfaaltii Aksumii fi shiree gidduu jiru gireedariin qotamee gara boollaatti jijjiiramaa jiraachuun isaas ibsaniiru. Dabratsoon ibsa irra kennaniin humna isaan weeraree haleelanii balleessuu akka danda'an himanii uummatni Tigraay guutummaatti ka'ee weerara kana akka qolatuufis waamicha dhiyeessaniiru. Hanga mootummaa abbaa irree
baree kun jirutti duufii baqannaan itti fufa kan jiran Dr. Dabratsiyoon kanarraa baraaramuuf hawaasni keenya weerartoota kana marsee haleeluu qabas jedhaniiru. Humna addaa Oromiyaa gara naannoo Tigraay imalaa ture irratti haleellaan poolisii Tigraayin irratti raawwate. Humna addaa Oromiyaa 5,000 karaa Affaariin Tigraay seenee jiru irratti miidhaa guddaan qaqqabuun isaa ibsame. Hanga kaleessa sa'aa boodaatti loltoonni 817 kan ajjeefamanii fi madoo ta'uun ragaan Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa argame ni agarsiisa. Poolisiin addaa garee mootummaa abbaa irreen ijaarame kun uummata nagaa harka duwwaa jiru ajjeesuu fi gidirsaa jiraachuun isaa ni beekama. Akka odeessi himutti ammoo Komishinar Dachaasaa Bitimaa humna kana osoo sadarkaa kaabineetti irratti hin mariitin ajaja muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed qofa fudhatee gara Tigraay qajeeluun isaas gabaafamaa ture. Baqattoonni Itoophiyaa gara Sudaan baqatan irra caalaan isaanii daa'immanii fi haadholii ta'uu dhaabbanni gargaarsa namoomaa UNHCR beeksise. Dabalatoo oduu kanaaf caalee guddataa akka armaan gaditti dhiyeessa. lammiileen Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman lola mootummaa federaalaa fi humna TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru baqatanii gara Suudaanitti ce'an keessaa walakkaa ol kan ta'an daa'imman ta'uu UNHCR beeksise. Suudaanitti qindeessaan deeggarsa yeroo balaa UNHCR kan ta'e Jeensi Asmaan naannoon daangaa Itoophiyaa karaa Tigraay jiru bakka Kasaalaa jedhamutti argamuun haala baqattoonni Itoophiyaa kanneen itti jiran ilaaluu isaanii BBC'tti himaniiru. Lakkoofsi namoota daangaa ce'uun gara Suudaanitti baqachaa jiranii haalaan dabalaa akka jiru kan himan Jeensi amma namoota 30,000 ol ta'an Suudaanitti baqataniiru jedhan. Lakkoofsi kun guyyaa guyyaan dabalaa jira. Kaleessa qofa namootni haaraan 2,300 ta'an as gahaniiru. Kaleessa duras kan haaraa dhufan 5,000 ol jedhu aangaan UNHCR kun. Baqattoonni Itoophiyaa kunneen karaa sadiin gara Suudaanitti dhufaa akka jiraniif naannoo Kasaalaaf Hamdaayit jedhamanitti simatamaa akka jiranillee himaniiru. Naannoleen lamaan kanarraa lafa gara kibbaatti fagaatee argamuun akkasumas namootni daangaa ce'anii baqachaa jiran jiraachuus Jeensi himaniiru. UNHCR naannoo Hamdaayit jedhamuun buufata baqattoota 100 lakkaa'amuuf ga'uu danda'u kan qabu akka turee fi amma baqattoonni achitti argaman humnaa ol ta'uu isaanii irraan kan ka'e magaalaa xiqqoo Hamdaayit jedhamtutti dahoo argatan kamuu jala bulaa jiru jedhan. Uummanni naannichaa arjaa ta'uu isaatiin baqattoota Itoophiyaa kanaaf waan qabu hiraa jira jedhan. Hooggantoonni naannichaas lafa baqattoonni kun irra qubatan mijeessuun gargaaraa akka jiranis dubbataniiru. Qindeessaan yeroo balaa UNHCR damee Suudaan kun naannoo daangaatti baqattoota Itoophiyaa yeroo dubbisan lola naannoo isaanii keessatti adeemaa jiru irraan kan ka'e sodaa guddaa keessa jiraachuu hubachuu himan. Namootni gariin ani dubbise miidhaa fi waraana guddoo keessaa baqatanii akka dhufan natti himaniiru kan jedhan Jeensi bakka amma jiran kanatti illee sodaa waan qabaniif sagalee ofirraa eegaa asitti homaa hin taanu jedhanii gaafatu jedhan. Guyyaa guyyaan kumaan kan lakkaa'aman gara kanatti baqachaa waan jiraniif deeggarsa barbaachisu kennuutti hanqinni jira jedhan. Sadarkaa idilee addunyaattis ta'ee dhaabbilee Suudaan keessa jiran irraa deeggarsa walitti qabaa akka jiranis himaniiru. Maddi oduu keenyaa BBCdha. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa magaalaa Qaaqeetti erga neetwoorkiin badee as hidhaa fi ajjechaan akka malee hammaachaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Guyyaa 3 dura barsiisaa kolleejjii teeknikaa kan ta'ee fi namni maqaan isaa Dirribaa jedhamu jiraataa magaalichaas kan ta'e dargaggoo Caalaa jedhamu rasaasaan ajjeefamuun himameera. Ajjechaa raawwatame malee namoonni rasaasaan rukutamanii madaa'inillee akka jiras jiraattonni dubbataniiru. Sababa shanee deeggartan jechuun hojjettoota mootummaa fi jiraattota magaalichaa kumaan lakkaa'aman mana hidhaa fi waajjiraalee mootummaa keessatti hidhaa jirus jedheera odeeffannoon keenya. Neetwoorkiin bilbilaa fi intarneetii godina Qellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaarraa erga citee torban 2 ta'uuf kan deemu yoo ta'u aanawwan godinichaa hedduu keessatti ajjechaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru danuu ta'us akka Oromoon hin birmanneef neetwoorkiin irraa murameetii jira. Oromoon golee arfan irra jiru yeroo ciniinsuu kanatti dammaquudhaan walfaana diina keessa beeketti kanatti xumura gochuu kan qabu waggaa ta'u hidhamtoota isaa hidhaatii baasee ofiisaa gabrummaa keessaa baasuuf yeroo fi dirreen qabu amma ta'uu dubbachuu qabas jedheera maddi odeeffannoo keenya.
ፕሬዝዳንቲ ሲሪል ራማፎሳን ጆ ባይደን ወሊን መሬተን ፕሬዝዳንቲን አፍሪካ ኪባ ሲሪል ራማፎሳን ፕሬዝዳንቲ አሜሪካ ሃራ ፍለተመን ጆ ባይደን ወሊን ብልብላን መሬተን ዱረታአን ገምታ አፍሪካ የሮፊ ፕሬዝዳንቲን አፍሪካ ኪባ ሲሪል ራማፎሳን ፕሬዝዳንቲ አሜሪካ ሃራ ፍለተመን ጆ ባይደን ወሊን ሃለ የሮ ሀሪሮ አፍሪካ ፊ አሜሪካ ጭምሱን ደንዳአሙረት መሬተኒሩ ሃለ ወረረ ቫይረሲ ኮሮና ኢትሱን ደንዳአሙረት መሬቹ ኢሳኒ ረጋን ዋጅራሬ ፕሬዝዳንቲ Ramaphosa irraa argames ni agarsiisa. Hariiroon Afrikaa fi Ameerikaa caalmaatti akka guddatu abdii qabaachuu isaanii pirezidaantii Siiriil Raamaafosaan ibsaniiru. Joo Baayidanii fi itti aantuun isaanii Kaamala Haaris hariiroo Afrikaa idil addunyaa keessatti gahee olaanaa qabaachuus dubbataniiru. Kanumaan walqabatee pirezidaantiin Ameerikaa ammaaf aangoorra jiran sanbata darbe yeroo jalqabaaf dorgomaan isaanii Joo Baayiden filannoo injifachuu isaanii dubbatanii garuu ofii isaanii injifatamuu fi akkamitti aangoo akka gadi dhiisan ibsuurra of qusataniiru. Hooggantoonni Afrikaa hedduun Joo Baayiden pirezidaantii Ameerikaa ta'anii filatamuu isaaniif ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Ilaan Umar waa'ee itti fayyadama Feesbuukii Itoophiyaa irratti yaaddaa'uun Maark Zuubarbargiif xalayaa barreessite. Miseensi Koongireesii USA irra deebiin filannoo irra aantee fi dhalootaan Somaalee taate Iliyaan rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa mudatuuf Feesbuukiin qooda ofii qaba jechuun barreeffama isheen ibsite. Iliyaan haasaa jibbaa Feesbuukii irraan tamsa'uun namoonni sabummaa fi amantii isaaniin akka miidhaman ta'uu himte. Yeroo tokko haasaan jibbisaa kun afaan adda addaan akkasumas qaamolee garaagaraa kanneen Itoophiyaa fi ala jiraatanii Facebook irratti tamsa'a jetteetti. Dhaabbatni Facebook wanta kana dura turerraa baruu qaba ture jechuun haasaa jibbiinsaa Facebook irra jiru irratti Itoophiyaattis ta'ee sadarkaa addunyaatti akka sirreeffama taasisu hojii geggeessaa dhaabbatichaa Zuukarbargiin xalayaan gaafatte. Qophiin oduu keenya kan guyyaarraa kan hangasii ture. Isinis karaa Feesbuukii fi Yuutuubii Oromiyaa Today akka hordoftan affeerraa keenya.